Nagaan fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yaa uummata qabashtii nagaa keessanii fayyaa keessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qabaa. Isinis immoo bakka jirtanitti akka nagaa guutuu qabdan abdii guddaan qaba. Egaa maarree obboloota koo har'a ganama wantoonni gaddisiisaa ta'an biyya keenya keessaa yaa'u hin dhumatu. Har'ammoo obboleessa keenya jabaa artistii Taarikuu yookaan Baabaa isa jedhamu addunyaa kanarraa boqotee jira sababa dhukkubaatiin. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko rifadhee yoo maaltu jiramee jedhee zorri gara miidiyaa kana jedhu Baabaa akka addunyaa kanarraa boqotee argee baay'een rifadhe maaliif baay'een dinqisiifadha namoota fiilmii hojjetan keessaa isa tokko kanan dinqisiifadhu isa kana. Mucaa akkamii mucaa bilchaataa mucaa goobazii dhugaan siniin jedha. Fiilmii isaa yoo ilaaltan wantoonni inni hojjetu hunduma isaa yoo ilaaltan nama dinqisiifadhu keessaa isa tokkodha. Baay'een jaaladha. Haadha manaa isaallee qaaliyyillee baay'een jaaladha isaan lachuu jechuudha. Lachuuyyuu baay'een dinqisiifadha. Naman jaaladhu keessaa warroota miidiyaa kanarratti artistoota miidiyaa kanarratti jaaladhu keessaa inni tokkoffaa kanan jedhee ilaalu isaan kana jechuudha. Warroota fiilmii hojjetan keessaa baay'een dinqisiifadha. Baay'een dhugaan siniin jedha. Hordofaanii durumarraayyuu jechuudha. Wantoonni inni hojjetu hundumtuu wantoota nama bashannansiisanii, wantoota gaarii, wantoota barumsa dabarsanii addunyaa kanarraa du'aan boqotee yoo jedhamee maxxanfamu yoon argu garmalee rifadhee baay'ee tokkoon na'e. Yaa'u biyya keenyatti duutee salphaa waan ta'eef yeroo ammaa kana namoonni baay'eenis waan du'aa jiraniif garuu immoo isan dinqisiifadhu isan jaaladhu keessaa inni tokko yoo boqotu baay'ee keessi koo qalbiin koo itti na cabdee jirti. Artistii Baabaan waan baay'ee hojjetee jira. Ganaa waxxaatidha. Kanaan booda immoo wanta baay'ee irraa eeggamaa ture. Garuu immoo jechuudha kan waan jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u. Yaa waan illee nama jaalatu biseedhaan fudhata gara isaatiitti. Dhugaa wanta jedhee wanta dhiisu walii wallaalee baay'ee tokko rifadhee jira. Addunyaa kanarratti namni gaariin hin turu. Namoota waan badaa, waan jallinaa, waan hamaa, namoota lubbuu isaanii namaa qalaa baasan, namoota lubbuu namaatirratti taphatantu jiraata biyya lafaa kanarratti. Namni wanta gaarii kan nama biratti jaalatamuu ta'an dhugaan siniin jedha addunyaa kanarra hin turu maal akka ta'e hin beeku. Inna kan lubbuu namaa haadha manaa ajjeesee lubbuu abbaa warraa baasee kan lubbuu haayyotii baasu kan lubbuu namoota baasu tokkollee homaa hin ta'u jechuudha. Yeroo dheeraaf jiraata addunyaa kanarratti akkuma namni jibbu waan isa waan jibbu natti fakkaata sababa isaanii addunyaa kanarraan fudhanneef baay'ee biyya lafaa kanarratti rakkatu namoonni wanta yaraa asitti hojjetan jechuudha. Namoonni immoo wanta gaarii asitti hojjetan hundumti isaaniitu waaqa birattis akkasumatti waan jaalatamaniif waan dafee gara ofii fudhatanatti fakkaata. Dhugaa mucaan kun jechuudha. Yoo hordoftoota kam keessaayyuu jechuudha warroota waan baay'ee hojjetan keessaayyuu warroota fiilmii hojjetan keessaa nama gaariidha. Ilaalchisaa gaariidha. Dubbiinsaa gaariidha. Karaa amantaa ofiitti siyoon ta'e wanti hundumayyuu jechuudha wanti irraa mudoo qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Nama dhugumaan garaa irraa hojjetu wanta hojjetu irratti wanta hirmaatu irratti wanta garaadhaan nama hojjetu jechuudha. Nama jaalatamaa wanti inni hojjetu wanta mi'aa dhugaan siniin jedhu wanti inni fiilmii inni irratti hojjetu hunduma isaatu yoo ilaaltan fiilmiin isaa baay'ee tokko fiilmii nama barsiisu, fiilmii nama gammachiisu, kan nama bashannansiisu, kan nama kolfalchiisu wanti inni hojjetu hundumtuu dhugaa siniin jedha. Ani fiilmii isaa kan inni hojjetu irra deddeebi'ee osoo laalaallee oolee laalaallee bulee hin quufu dhugaan siniin jedha. Aga har'atanaallee jechuudha. Fiilmii isaa laalin irra deebi'ee fiilmoota amma ba'an keessa fiilmii inni hojjete irra deddeebi'ee yoo laaleen gammada jechuudha. Maaliif baay'een jaaladha. Hojii isaatan jaaladha.
dhugaa nama tokko jechuudha hojiidhaan nama jaalattu beektanii amala namaatiin nama jaalata namni hojii namaatiin nama jaalata namni kanaaf immoo inni hojiin inni hojjetu hojii namoota biratti fudhatama qabu hojii nama gammachiisu hojjeta isinii galee hojii nama gammachiisu nama hojjetudha yeroo ammaa kanarratti hin du'a jedhanii iyyaanne haadha manaatiin immoo gargar ba'anii jiru. Ani hawwiin kiyya maal ture seetan haadha manaa isaa kanaan walitti deebi'aniitu guyyaa tokko waan gaarii qabatanii dhufudhee tanaan eegaa ture dhugaan siniin jedha. Bakka baay'een jaaladha isaan lachuu ishiillee baay'een jaaladha qaaliyyeen illee wanta gaarii hojjetti. Fiilmii ishiin hojjettu keessa baay'ee tokkoon jaaladha jechuudha. Fiilmii ishiin keessa jirtu laaluudha akka itti muddamaan jechuudha. Kan isaatillee akkasuma isaan lachuu baay'een jaaladha baay'een kabajaa. Maaliif wanta gaarii waan hojjetan wanta kamirraayyuu qulqulluu waan ta'e waan hojjetaniif jechuudha. Innaa dhugaan siniin jedha baay'ee tokkoon isaan jaaladha. Ani walitti deebi'aniiti namoota afootti nu gammachiisu yookaan immoo walitti deebi'anii waan gaarii qabatanii dhufu jedhee yaadaa ture. Sammuuna duraa tokko walitti deebi'anii yommuu jedhaa kan miidiyaa irratti gadhiifamu argeen baay'ee gammadee wanti sunillee soba walitti hin deebine. Innaa ani walitti deebi'an jedhee waan dhaga'ee tana waan hin jaaladhuuf nan hordofa waa'ee isaanii jechuudha. Kanaaf akkuma gargar ba'anitti hafuun isaanii baay'ee natti dhaga'ame. Dhugaan siniin jedha yeroon kana jedhu himmantu na'uudhaa turanii. Artistii dhugaa warroota fiilmii hojjetan namoonni baay'een jaalatamuun hin jiru. Baay'een jaaladha isaa kana baabaa kana jechuudha. Hojiin isaa baay'ee na gammachiisa. Fiilmiin isaa baay'ee barumsa qaba. Baay'ee immoo si bashannansiisa jechuudha. Isin bashannansiisa. Wanta hin jedhuun qabu dhugaa baay'ee tokkoon gaddee baay'ee natti dhagahame. Nama waliin jijjiiran silaa nama hamaa wantoota hamaa namarratti hojjechaa wantoota gadhee biyya keenya irratti hojjetaniin osoo nama wal jijjiiranii gaarii fidaniiti isaan achi jijjiiruu ture. Garuu immoo wanti hundumtuu kan Waaqayyo jedhee ta'a beektanii. Kanaaf ganama kana yaa boqotee jira gara rabbii isaa deemee jira. Nu hundumti keenya iyyuu kan jiraannu aga rabbiin nu kaa'e. Biyya lafaa kanarra namni kamiyyuu kan jiraatu aga rabbiin nu katabe bichaadha. Nu of afootti karoora dheeraa karoora baay'ee qabanna garuu jechuudha waan nuun jedhu hin beeknu waan nu mudatu hin beeknu waan Waaqayyo nuuf kaa'e hin beeknu. Nuyi garuu immoo har'a jiraachatu kan hoggaa har'a ayyaana jidduu kanatti waan uumamu hin beeknu. Kanaaf bakka jireenyi biyya lafaa akkana osoo karoora baay'ee qabdu. Wanti baay'een jidduu kanatti si mudachuu danda'a. Wanti beekamu tokko illee hin jiru nu hin jiraanna jenna malee waan Waaqayyo jedhu immoo waan hin beekneef. Wanti hundumtuu immoo waan Waaqayyo jaalate haa ta'u jechuudha. Kanaaf illee sababa dhukkubee fi tsabalatti deddeebi'aa ture iyyuudha. Dhukkubeeti jidduudhaan tsabalatti deddeebi'aa ture. Bakka Waaqayyo immoo guyyaa jaalate gara isaa waammatee jira. Maatii isaatiif immoo jajjabina haa kennu. Mucaa isaa daa'ima tokko qaba. Daa'ima isaatiif Waaqayyo jajjabina haa kennu. Haadha manaa isaa qaliyyeedha filri rabbiin jajjabina ishiidhaaf haa kennu. Wanti jedhu maaltu jira? Yaa kanuma du'eetu bada malee kan jiru wanti ta'u tokko illee hin jiru. Kan jiru jiruun itti fufti jireenyi itti fufti kan du'e hafee kan jiru jireenyi itti fufti waan taateef isatu bada malee namni jiru uumaa tokko illee hin ta'u. Dhugaa jechatu na irratee baay'ee rifadhee jira baay'ee tokko. Yoo namoonni jaalatan keessa namoonni dinqisiifatan keessa yoo akkanatti wanta akkanaa wanta yaanne isinitti dhageessan baay'ee nama rifachiisa dubbiin nama harkaa badaa. Dhugaan siniin jedha. Dhugaa natti fakkaachuu didee tanan sirriitti irra deddeebi'ee ilaalaa ture bootaa hunduma deeme miidiyaan hundumtuu gadhiisee jira. Bichaa Waaqayyo lubbuu isaa haa maaru. Waan isaa haa maaru jedhama malee maal jedhama?
ganaa wanti irraa waxxaatidha. Ganaa moggaa mana soddomaa keessa jira. Ganaa wanta baay'ee hojjetama jedhamee nama eeggamu. Fiilmii haarawaa wayiboo barreessaa ture fiilmii biyyaa irratti. Yaa wanti hundumtuu kan inni jedhe ta'a. Baabaa yookaan immoo taarikuudha maqaan isaa. Nama mirxii jechuun nama akka isaati dhugaan isiniin jedhu. Nama wanta kamirraayyuu bilisa ta'e. Nama hojii isaa qulqulluu hojjetu jechuudha. Nama akkanaati. Dhugaa ani hin beeku ibsa baay'ee tokko natti dhagahamee jira. Waaqayyo lubbuu isaa haa maaru. Dhugaa baay'ee ani hin beeku bicha. Ammaan jaaladhu kana caalas namoonni jaalatan hin jiru hunduma namaatiifuu waan jajjabina haa kennu nama baay'eetu du'ee jira artistoota keessaallee wanta kam keessaallee garuu immoo jechuudha nama jaaladhu keessaa nama dinqisiifadhu keessa baabadha. Isaan lachuu baay'een jaaladhu dhugaani bakka walitti deebi'u jedhee tanan hawwaa ture. Dhugaa jireenya isaa gaariin argaa yoo fayyee kee walitti deebi'inuu kan jedhu nu gammachiisu nu deebi'anii fiilmii haarawaa dhufu dheetana yaadaa ture. Fiilmota haarawaa ba'an keessa osoo inni keessa jiraatee faayidaa tanan hawwaa ture. Garuu immoo wanti godhamu tokkollee hin jiru. Guyyaa waan ni jedhee hin hafani. Jiraachuu keenya beekna malee addunyaa kanarra amma jiraannu immoo kan beeku eenyuun waaqa bichaadha. Nuyi immoo amma waaqni nuuf kaa'e yookaan amma waaqayyo nuuf katabe addunyaa kanarratti jiraachuu qofaadha jechuudha. Guyyaan teenya hoo dhufte eessallee waan gaarii hojjettee waan yaraa hojjettee hafuun hin jiru kan wal nama qixxeessu sooressas hiyyeessas booda wal nama itti qixxeessu du'a tana rabbi lubbuu isaa haa maaru jechuun